Efesoon boqonnaa meeqan jedhe? Boqonnaa 6 lakkoofsa 10 kaasee isa jiru. Kanaa achi gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessatti jabaadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatan wajjin wal'aansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban. Warra bantii Waaqaa keessa biyya lafaa isa dukkanaa keessa jiru kana seerratan. Maccaa furoota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatan wajjin wal'aansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu mi'a guutummaatti hidhattan sanaan lolatti dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kutaa kana keessatti ergaa Phaawulos ergaa isaa gara waldaa Efesoonitti caafee boqonnaa 6 kan qabu waldootii naannoo sana jiranii fi akkasuma waldaa biyya Efesoon keessa jirtuuf caafedha. Amantootaaf caafame jechuudha. Anaaf isiniif warra gooftaa Yesuusin amanee lammaffaa dhalateef caafame. Waan baay'ee taasa'ee waan baay'ee dubbateetu maal jedhaani isa dhumaarratti duula hafuuraaf akka isaan qophaa'an wanti isaan lolu akka jiru isa isaan lolu kana immoo akkamitti mo'achuu akka isaan danda'an macaafa qulqulluu kana keessatti caafe. Ergaan galgala kana irratti dubbadhu mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhachuu waan jedhu irratti dubbadha. Nama sincinaatti garagalaati mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhu jedhaani. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo maal gochuu? Guutummaatti hidhachuu. Mi'i lolaa inni kan Waaqayyoo kun isa kamidha? Mi'a lolaa jechuun maal jechuudha? Faayidaan mi'a lolaa kanaa maali? Mi'a lolaa kana hin qabnu taanaan immoo miidhaan nurra ga'u maaliin? Isa kana akkasin hubattan. Eenyu wajjin wal lolla? Lola jechuun maal jechuudha? Isa kana yeroon qabu keessatti dafeetiin isinitti himaa. Keessumaa egaa amantoonni lola qabna. Warri keessumaa biyya lafaa harkaa, seexana harkaa, foon harkaa baanee dhufne maal qabnan jedhee lola qabna. Wanti nu lolu jira. Ganamas, guyyaas, galgalas, yeroottis, yeroo maleettis wanti nama lolu jira. Waan nama lolu kana immoo harka duwwaa dhaqanii baanii lolu moo maal fudhatanii baanii lolu? Keessumaa barri keessa bara lolaati. Lola mul'ataa, lola dhokataa. Lolli mul'ataa inni jennu isa bakkeerraa, miidiyaarraa, naannoorraa dhukaasa dhageenyee namni akkas wal godhe akkas wal taasise jennee arginu kana baay'eesa lola mul'ataadha. Lolli dhokataan immoo lola hafuuraati. Lolli hafuuraa immoo lola isa mul'ataa caalaa jabaadha, cimaadha. Lola isa mul'ataa namni argee nagaa buusuudhaaf irratti hojjeta. Lola isa dhokataa garuu, lola isa hafuuraa garuu nama hafuuraa duwwaa argee lola yoo danda'ame nagaa buusisa malee lola isa hafuuraa namni hundi hin argu. Kanaaf galgalli kun galgalatti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo hidhattanii ameen jedha. Meerka keessa ol kaasaati mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo nan hidhadha jedha. Nama lamas haa ta'u tokkos haa ta'u namni mi'a lolaa fudhatee bahu jira garuu galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Kanaaf waan baay'ee argatti mee booda maal jedhaani? Gooftaatti jedha, humna isaatti jedha, hangoo isaattis jedha, jabaadhaa jedha. Mi'i lolaa kuni maalidha? Mi'i lolaa amanaan hidhachuu qabu kuni maalidha? Kutaa kana keessatti Phaawulos tartiiban yoo xinnaate qabxii gurguddaa 6 achi keessa kaa'e. Keessumaa amanaadhaan maaltu lola? Tajaajilaas ta'a, raajii akka koos ta'a, faarfataa ta'a, amanaa, guddaa, xinnaa, daa'ima, dadhabaa, beekaa haa ta'u nama Waaqayyoo taanaan hin lolamna. Namni Waaqayyoo lola qaba. Biyya lafaa kana eessa jiraadha? Namni nama ta'ee lola dhabu hin jiru. Keessumaa warri gooftaa Yesuusitti aman lola qaba. Lolli keenyas wal'aansoo keenyas eenyu wajjini? Amanaan eenyu wajjin wal lolaa oola? Lolli isaa eenyu wajjin? Isa kana beektu garuu isin yaadachiisa. Warri hin beeknes immoo sirriitti qabadhaa. Amantoonni maaltu isaaniin lola? Amantootaan wantoota lolan
keessuma sajal qaba seexana jedha macca afuurota hamminaa. Afuuroti hamminaa kun tokko duwwaa miti baay'ee dachee kanarra baay'ina namaati olidha lakkoofsi isaanii. Yoo xinnaate Daawit akka jedhetti mirga keetti 10,000 bitaa keetti 1,000. Kana jechuun yoo xiqqaate nama tokkicha seexana 11,000 hordofaa jechuudha. Guyyaan sa'aatii 24 keessatti seexana meeqan nu lola? Seexana 11,000. Waaqayyo seexana 11,000 kan guyyaadhaa gara guyyaatti bitaa keenyarra mirga keenyarra duuba keenya fuuldura keenya rukutaa oola jechuudha. Nuyi kanan arginu seexana 11,000 miti. Seexanni takkittiin nama takkittiin geessi. Garuu seexanni kun hundumtu bifa wal jijjiiree maaliif dhufoottan nu kuffisuuf? Maalirraa? Yaada Waaqayyoorraa. Maalirraa? Akeeka Waaqayyoorraa. Akka nu fedha Waaqayyoon raawwannu, akka nu fedha seexanaa raawwannu, akka nu fedha mataa keenyaa raawwannuuf karaa hundumaa nu lola. Isa kaan fayyaadhaan lola, isa kaan diinagdeedhaan lola, isa kaan mul'ata dhabu akka isaan mul'ata hin arganneen isaan lola, isa kaan boojuu isaanii nagaa isaanii jalaa qabee isaan lola. Kanaaf diinni keenya inni guddaan nama utuu hin taane eenyudha? Seexan. Hafuura hamaan. Hafuurri hamaan immoo ati raajii dhadhee nama niisu, ati paasterii dhadhee nama niisu, ati faarfataadhaa dhadhee nama niisu, ati xinnoo erga gooftatti amante waggaa dheeraa turteetta dhadhee nama niisu. Yoo Maatiyos boqonnaa fudhattanii ilaaltan Iyesuus Kiristoosin lafa onaatti dhaqee isa qoruu dhaqe. Qormaanni kun isaaf lola. Utuu qormaata seexanni baaseef kana Iyesuus kufeera ta'aniif isiniif fayyinu ture. Kanaaf Iyesuus isa guddaayyuu isa hojii isaa dhiige sanayyuu dhaqee qoruu dhaqe. Nu immoo ilmaannan Iyesuus waan taaneef yoo danda'ame bakka hundumaatti nu lola. Gabaatti si lola, waldaatti si lola, bakka barattutti si lola, bakka waajjira keetti si lola, iddoo hundumaatti si lolu barbaada. Biyya tokko duwwaan taa'u seexan. Amala seexanaa keessaa seexanni jooraadha. Biyya lafaarra naannaa mana nama hundumaa dhaqeera, qe'ee nama hundumaa dhaqeera. Warra nagaa qaban nagaa isaanii jalaa balleessuu barbaada. Warra nagaa dhabanii jiran immoo nagaan kennuuf ittuu akka isaan gaddan akka isaan du'aniif karaa hundumaa isaan lola. Garuu galgala kana ergaan isinii qaba. Namoonni lola dhokataa keessa jirtan hafuurri keessa lolamaa, nagaan keessa lolamaa, hojiin keessa lolamaa kan jiru iccitiittiin loltee mootu Waaqayyo siilaa ta'a. Haleluuyaa! Neemootti fadhuuti isa naan lolaa jiru nammoo adda jedha. Ameen, ameen, ameen. Iyyee kanaaf macca hafuurota hamminaa nuyi namoota foon uffata wajjin miti. Wajjin wal lollare namoota wajjin utuu hin taane macca hafuurota hamminaa. Hafuurri hamminaa kuni hin mul'atu, hin qaqqabatamu, hin dadaabbasamu. Akkana argitan kanatti hin argamu seexan. Garuu qodaa qaba. Akkuma Waaqayyo namatti fayyadame hojii isaa hojjetu seexannis namatti fayyadama. Yoo barbaade beeka, yoo barbaade wallaalaa, yoo barbaade isa qajeelaa, yoo barbaade isa jallaa, laphee namaa yaada namaa argateennaan seexanni maal godha? Hin fayyadama. Kanaaf addunyaa kanarratti erga Eden Jannat keessatti nama loluu jalqabee kaasee seexan nama irratti lola isaan dhaaba. Gaafa isa dhumaallee Kiristoos wajjin lola guddaa adeemsisuuf jira seexan. Lolli inni guddaan lolli Armaagedoon erga raawwatee booda dhumni waan hundumaa ta'ee warri kan Iyesuus mo'atanii mirga abbaa dhaalu, warri kan seexanaa mootti murtaa'ee gara gaannama akka dhaqan macaafni mul'ata Yohaannis nutti hima. Kanaaf egaa bara kana xiqqaas guddaa beekaas wallaalaa kan walitti naqaayu, biyya kan wal nyaachisu, tajaajilaa kan wal nyaachisu, biyya kan balleessu, mana namaa kan balleessu, hafuura namaa kan balleessu, inni guddaan eenyu? Hafuura hamaan. Inni hojii isaa maal godhaa? Wallaansoo si qaba. Lafa deemtutti wallaansoo, biyya jirtutti wallaansoo, waldaa jirtutti wallaansoo. Garuu sinittan hima yoo mi'a lolaa isa kan Waaqayyo qabaattanii inni siniin loluun wallaansoo siniin qabu, siniin injifatu. Seexanni wallaansoo sin qabuun amman baradha, amman beeka, amman tajaajila, amman beekamaa wallaansoo sin qaba. Wallaansoo qabamuu jechuun immoo mo'amuu jechuu miti.
Wal'aansoo qabda jechuun kufuu jechuu miti. Wal'aansoo qabda jechuun badda jechuu miti. Sirriitti na dhaga'i. Wal'aansoo qabda jechuun bakka boodatti jechuu miti. Garuu wal'aansoo keessatti mo'amuutu rakkina. Namni baay'een seexanaan hin lolama. Lolamee mo'ame baay'ee. Fayyaadhaan isaan lolee mo'ame. Himbo jechuudha seetan nama tokko tokko diinagdeedhaan hojiidhaan isaan lolee isaan mo'atee balbala hojiitti cufee teessisa. Isaan tokko hin tajaajiltolee balbala irratti cufee akka isaan hidhamanii ta'an godhee mo'ateera. Har'a garuu galgala kana waan tokko irraa asirratti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo hin fudhatta. Isa siin lolu naannoo keetii hin injifata. Erga keessa lol kaasan nan injifadha jedhaa. Gubaa'ee kana gidduudhaan nama alaabaa mo'ichaatti laatamutu jira. Namni injifatu ana hoo jette ameen jedhi fudhanne. Haleluuyaa. Lolli jira. Wal'aansoon jira. Falmiin jira. Chaaleenjiin jira. Kanaaf hafuurotaan minaa wajjin wal'aansoo wal qabne. Wal'aansoo nuun qaba seetan. Akkan tajaajil, akka waaqeffan, akka mana waaqaan dhufne, akka qulqullummaatti hin jiraan, akka ati waaqa sodaan, akka ati gaduuf hin deebifne, akka ati waaqatti hin maxxanne, akka waan Waaqayyo sirraa barbaadu sun sirratti hin argamne si lola. Lolli isaa immoo dhokataa fi mul'ataa. Seexanni karaa lama nama lola. Mul'isee nu lola, of dhoksee nu lola. Amala seexanaati kun. Seexanni maal godhan jedhee of dhoksee nu lola, of mul'isee nu lola. Of dhoksee yeroo jennu karaatti hin eegne jechuudha. Boleessatti gala, boleettitti gala, haadha warraatti gala, tajaajilaatti galuu danda'a, riyaakeetti galuu danda'a si lola. Akkuma bofatti galee Hewaan hin gowwoomse. Bofatti galee Yesuus hin qoruu dhufee har'a seexanni nama qaba. Biyya keessaa nama qaba, waldaa keessaa nama qaba, safaraa nama qaba, warra biyya bulchu keessaa nama qaba. Miimanaanii amantoota gidduudha nama qaba. Dargaggoota gidduudha, shamarran gidduudha nama qaba. Akkuma Waaqayyo bara keessatti nama qabu, seexanni namatti hin hojjetu qaba. Kanaaf dhokatee warra ammaa fuula xinqolaa hojjetan biyya irratti jiru mul'ataniitu hojjetu. Ani xonqaayin hojjedha jedhanii of beeksisanii mana xonqaayii jedhanii beeksisu hiccitiidhaan hojjetu. Hiccitiin isaanii immoo dukkaana jala taa'anii maaliif abbaan isaanii inni hamaan sun dukkana jaallata. Lafa dukkanaa barbaada. Seexanni yeroo baay'ee ifarra dukkana filata. Maaliif? Hojii isaati hojii dukkanaati. Hojii dhoksaati. Dhoksaatti namatti mortuun. Dhoksaattiidha kan nama hiitu mortuun. Kallattii kana barbaada seexanni. Amma barri kun bara lolaati. Yoo laaltan lola yeroo siniin jedhu loluma safoonii. Biyyaa biyyi walitti dacha'ee wal lola. Daangaa wal lola, qomoo wal lola, amanaa wal lola, lagaa wal lola, namni waldaa wal lola, biyyummaa wal lola, sanyummaa wal lola. Sanarraa kan kee kaan shugguxii bitatee, kaan kilaashii bitatee, kaan boombii baatee, kaan gajara baatee ittiin diina koo ofirraa loladhee bara kana ol kaawwatee taa'a kan. Amanaan taankiinsaa, amanaan shugguxiinsaa, niikuleeriinsaa maali yoo jettan macaafni qulqulluun nutti hima. Amanaan gaachanni isaa amantiidha. Amanaan meeshaa waraanaa isaa wangeeladha. Merka keessa ol kaasaa. Inni dhaloonni gate kun ishee harkatti gatee haa godhatu. Ameen. Kanaaf amantoota maaltu lola yoo jettan nama hundumaa keessumaa amantoota tajaajila Israa'el baadhus maaltu lola? Hafuura hamaa. Akka nyaanne si lola, akka dhugne si lola, akka hojjenne si lola, akka waaqeffanne si lola, akka ati waaqaan jiraanne si lola, akka ati gammaddee gooftaa duukaa deemne si lola. Merka kee dafi natti kaas. Isa keessa alaa si lolu miilana irra si aansu Yesuus. Mahadagadoola bahadiya. Ergaa kee fudhadhuudha. Isa keessa alaa si lolu. Isa mul'atu isa mul'anne jechuudha. Miilana irratti ammoo itti si ilaadha. Waaqayyo warra ameen jedhee naa taasisee. Sinuma moon. Seexanni torbee tokko si lolee torbee tokko si dhiisuu danda'a. Guyyaa tokko si lolee guyyaa tokko si dhiisuu danda'a. Garuu raawwatee si dhiisu. Ageesse raawwatee namanni abdiin kutatu seexanni akka koof akka kee. Inni waan hin qoreen duune harrayyuu jira. Qancaradha tureera.
mootummaa samitti murteessee gadi darbatamee abaarsa jala kan jiru takkaa qalbii jijjiirratee fayyuu kan hin dandeenye xalaata amana xalaata dargaggoota xalaata raajota xalaata warra guddatanii meerkolkaas kan daa'immanii kan warra dadhabanii diina kakuu kee diina tajaajila kee diina mul'ata kee galgala kana irratti mo'icha sii baalaatu Yesuus mee amee jedhime ila gubaa'ee kana gidduudha waaqayyo raajii dubbadhu naan jedha namootaan waa irra aansuu jalqabutu jira si mee irra na aansa jedha warra sirtan irra si aansu waaqayyo warri barbaadaniis warra terraantu barbaadu garuu ergaa kana fudhadhu humna du'aarra humna dhukkubaarra humna abbeenyaarra humna kisaaraarra Yesuus irra si aansa haleluuyaa meertadhu irra naana jedha akka irra aannu akka mo'annu akka caallu gooftaan nutti hime kun immoo yoo maal goone yoo mi'a lolaa isa kan waaqayyoo hidhan mi'a lolaa inni kan waaqayyoo kun maaliin kanaaf seexanni foonitti deeffatee nu lola seexanni biyya lafaatti deeffatee nu lola seexanni obboleessa kee dhaadhaaf abbaa keetti deeffatee si lola lola qabu lolli jira garuu maafan lolameenna yeroo tokko tokko waan nama waaqaa taateef lolama nama waaqaatu lolama namoonni waaqayyo karaa fayyaa karaa gaa'ilaa karaa jireenyaa karaa hojii bakka akka ormaa ta'utti siin ta'usi maaliif nama waaqa waan taateef seexanni si lola utuu kan isaa taatee seexanni si lola utuu kan biyya lafaa taateef biyyi lafaa si lola utuu an foonii taatee foon kee si lola biyyi lafaa maaliif sin jibba jedhe beektu gooftaan Yesuus waan kan isaan ta'inii jedhe namni kan isaa miti taanan si jaalatu wanta kan kee ta'e hin jibbitu waan kan kee hin taane garuu hin jaallattu kanaaf nuyi kan biyya lafaa waan hin taaneef seexan halkanii guyyaa nu lola karaa biyya lafaa nu lola karaa foonii nu lola karaa haalotaa nu lola kana hundumaa kan godhu seexana haalota keessan nama tokko tokko haala laalanii jeeqamu haalli ol ka'uu danda'a gadi bu'uu danda'a nan argaa haalli si mijachuu danda'a haalli sitti baduu danda'a seexanni gaafa haalli mijatus jira gaafa haalli mijachuu dadhabus jira kanaaf haala mijataa keessattis hin dhufa haala mijanne keessattis hin dhufa kun amala seexana የተመቼ ሁኔታ ውስጥ ይመጣል haala mijataa keessa eden gannat iddoo mijataa iddoo waan nyaata waan dhugan dhabamee jiru miti achi keessatti dhufee isaan lole har takka takka gaafa si mijatee jiru waan si lolu sitti hin fakkaatu seetan gaafa fayyaa qabdu waan lolamaa jirtu sitti hin fakkaatu gaafa xiqqoo si qajeele waan lolamaa jirtu sitti hin fakkaatu din seexan haala mijataa keessatti nama lola hin dagatinaa nuyi lola seexanaa yeroo baay'ee kan yaadannu gaafa mataan nu dhukkubu gaafa garaan nu ciniinu gaafa duddee nu qabu gaafa biddeen gad nu darbuu didu gaafa hiriyaan nutti jijjiirramu gaafa kophaa taanu seexanni waan nu gaadaa jiru nutti fakkaata garuu seexan haala mijatus mijachuu saabaatus sa'aatii 24 naanna si gaadaa jira si balleessuuf si cabsuuf harka kee ol kaasi akka jedhu waaqayyo isa addunyaatti gadhiifame kana jalaa si oolfadha jedhame mahadala badia merka ke sarrasati hindi nanya chuppe na nargatu jeda malette jadi nama dua wolu tujira injirta mata yesus se argato menjed sasiballe suf kai jala waaqayyo se awol merka ke sarrasa na nargatu jeda hinna na jere petros eu setan namajajin kenya maal gochuuf naanna nama liqimsu barbaade jedhe argite maal barbaade uu danda'e fayyaa harkaa miilaa miti si liqimsuu barbaade si liqimsu jechuun jireenya kee guutummaatti to'achuu barbaada jechuudha amma nama baay'ee liqimseera yeroo isaanii humna isaanii yaada isaanii dandeettii isaanii ogummaa isaanii bara isaanii dirgig godhe jala har'a maqaa Yesuusiin isa si lolaa jiru jala waaqayyo kutee si baasa mo'icha irratti si laata ameen mahadala bosketa halifa umurii si afxilame kana booda ganaa si loluun jira seetan kaleessa si lolaanuma dhuftee as geesse garuu ergaa kee fudhadhu lafa deemtuttoo si lole iyyuu ni injifatu mee namni injifatu injifatta gariin deebisi injifatta bara kee keessa laatan kana wajji wallaansoo wal qabna waan ta'eef guyyaa hamaa jedha
guyyaa namaan jira. Namoota tokko tokkoof guyyaa baay'een cidhatti fakkaachuu danda'a. Guyyaa baay'ee keessa guyyaa namtu hin jiru. Saatii baay'ee keessa saatii hamaan jira. Biyya lafaa irratti hirgixanyaan dhibbaa dhibban gammadee jiraadha namni jedhu jiru. Amma gammaddurra amma aartutu caala. Hamma gammaddurra amma gadditu caala. Hamma Waaqayyoon jajatturra amma Waaqayyoon komattutu caala. Maali yaa Waaqayyoo? Maalan balleessee jedha namni baay'een. Galatoomina jiraachifte amma jedhu. Kana barbaada seetan. Kanaaf guyyaa gaarii hamaa si alaa gochuu barbaada. Atarra nagaale nan oolettee manaa baata inni ganama mataa si qaba miila si qaba nama sitti kaasa gabaa sitti kaasa. Guyyaa hamaa sanatti guyyaan jira. Seexanni guyyaa qabata akkuma Waaqayyo guyyaa nama fayyisu qabu. Seexanni guyyaa kana nan ishee ajjeesaadha. Amma namoota tokko tokko irraa argitanii. Beellami koo guyyaa lama naafeera. Waggaa kana maraachaa ji'a muraasa booda yookiin Phaagumee irratti maraachaa yookiin ayyaana miilanaa irratti gaddatti galchaa jedheen namoota baay'ee irratti karoorfata. Ishoo ergaa tokko naa dhufu. Ela gubaa'ee kana gidduudha. Karoora diinaa sirratti ba'e zarra seera siin jedha Waaqayyo. Ergaan nagee fudhannu. Injirta meelkaas ergaa kee warri ergaa kana fudhatu. Karoora sirrattis maatii kee irrattis lubbuu kee irratti ba'ee jiru zarrafameera. Meeqas jedha narraa ka'eera jedha. Hin amanta miti. Karoorri diinni sirratti baase sirratti galman ga'u. Nam fashaleessaa jedha gooftaan. Meela hadii kaatoonaa baahadiya. Ingalateeffattanii gaba waan hin dubbatu namni hin gammadu. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanitti qabuudhaaf mi'a guutummaatti hidhattan sanaan guutummaatti. Amala loltuu keessaa kan ittiin beekamu meeshaadhaan. Wayyaa duwwaa miti loltuu kan jechisu meeshaa hoo qabaatedha. Loltuu wayyaa duwwaa qabuuf loltuu wayyaas meeshaa qabu utuu isinitti dhufee sin doorsise kamirra sodaatu. Isa meeshaa qabudha. Isa hidhannoo guutuu qabudha. Isa billaa qabu. Isa gajara qabu. Isa gaachana qabu. Isa boombii baatu. Isa taankii qabu. Isa akkasii kana oo argitan itti naasoftan. Isa harka duwwaa gadhoonii loltuu dheedhee dhufu badaa iddoon qabdaniif waan ittiin namiidhu hin jiru jettu waan ta'eef. Seexannis waan ittiin isa loltu yoo barkaa qabaatte si sodaatu. Waan ittiin isa loltu hin qabdu taanan si sodaatu. Kanaaf meeshaa inni kan Waaqayyoo kun akka meeshaa isa biyya lafaa kanaa niikuleeriidha, boombiidha, taankiidha miti. Amalaan kanan baatu. Inni kun kan baatamuuf seexanaan miti. Namaaf billaa baattanii yoo baatan namatti hin doorsistu seexanatti hin doorsistan. Qawwee yookiin kilaashii shugguxii yoo baattan namatti hin ajjeeftu doorsistu malee seexanatti dhukaastanii hin ajjeestan. Kanaaf namni si sodaata. Namni yoo gadi ba'e amma halkan tokko shugguxii otoo mataa keetti qabee waan qabdu fidis hin jedhee homaa of harkaa waan hin qabneef itti laatta. Isa of harkaa waa qabutu nama amansiisa waan ta'eef. Nama mo'ata waan ta'eef. Seexanni keenya harka duwwaa nu lolu waa qabatee nu lola. Diinni keenya waan nu loluuf nuyis diina keenya kana lollee mo'achuu kan nuyi dandeenyu yoo waa of harkaa qabaannedha. Innis maali dhawattan isa jalqabaa dhugaa hidhachuudha. Mee dhugaa hidhachuudha. Barri kun baratti dhugaan ol ka'ee mul'atu miti badaa argitan. Barri kun baratti sobaan addunyaan machoofte. Sobaan wanti baay'ee walitti qabamedha. Dhugaa tokkoon garuu sobni kumtaalli meeqa jijjigee bada. Bakka dhugaan dhokateettu sobatu mataa daraarfatee ol ka'ee mul'ata. Bakka dhugaan jiru garuu soba kan jedhamu inni kalee waltajjii guutee salphatee godha. Kanaaf dhugaan eenyu dhoottan ilma Waaqayyooti. Dhugaan eenyu dhoottan wangeela Waaqayyooti. Dhugaan eenyu dhoottan hafuura qulqulluudha. Isa ani dhugaadha kan jedhu. Dhugaan eenyudha? Mee nama si cinaatti yoo Yesuus qabaatte diineen injifattanaani. Ilaala dhaga'i. Yesuus malee seexanni hin injifatamu. Dhugicha malee nama dhugaa qabu Waaqa wajjin dhaabata. Micayyoo dhugaa qabdu Gooftaa wajjin jira.
tajaajilaa dhugaa qabu nama miti, mootota miti, Waaqa wajjin jira. Haleluuyaa. Dhugaan si bira jiraannan ergaan sii qaba. Dhugaa qabda taanan yoo tajaajiltellee yoo hojjettellee dhugaa qabda taanan dhugaa warra qabaniif hin dhaabata inni. Dhugaan sin gurgurtu, dhugaan sin ajjeechisiiftu, dhugaan du'ayyuu si oolchiti. Ameen. Mee harka keessa ol kaasa. Dhugaan du'a nama oolchaadha. Dhugaadhaan waaqessa namni dhugaa hidhate. Dhugaadhaan jiraata namni dhugaa hidhate. Dhugaa sodaata namni dhugaa hidhate. Dhugaa kabaja namni dhugaa hidhate. Tajaajilaan dhugaa of harkaa qabu dhugichaaf wareegama. Dhugichaaf dhugaa ba'a. Dhugichi ilma Waaqayyooti. Mukicha waynii keenya inni dhugaan Yesuus. Kan irra jirru kan irratti ija godhanne. Ilaa ergaan sii qaba. Dhugaan itti qabamnaan, dhugaan isa waaqessinaan, dhugaan isa sodaannaan, dhugaan isa waaqessinaan ergaan sii qaba. Boolla sii qophaa'e sanatu duuda. Biyya siin jedhame sana iruma geessu. Meerikadhu dhugaa waan hin qabuuf nan injifadha jedha. Dhaloonni dhugaa qaban hin injifataman. Biyya keessatti, waldaa keessatti, safara keessatti warri dhugaa qaban hin injifataman. Kanaaf barri kun bara sobaa ta'u malee barritti dhugaan badde galtee mirmirfamtee ol baatu jira. Harka kee ol kaas. Dhugichi dhufuuf jira waan ta'eef dhugichi birmaduu si baasa. Dhugichi lafee kee qabee fayyisa. Dhugichi lafatti kuftee si kaasa. Har'a galgala kana warri amantan dhugichi gara kee haadhu. Harka kee nama lasna. Dhugichi nama hiiku. Dhugichi boqonnaa namaa laatu. Dhugichi laadha hadiya. Dhugichi balbala namarraa banu. Dhugichi seenaa namaa geeddaru. Galgala kana inni foonii kee haaressu. Gara kee haadhu maqaa Yesuusiin. Dhugicha kan kennu hafuura dhugaati. Eessan argata dhugaa kana wattan hafuura qulqulluu bira argattu. Warra hafuura qulqulluu hafuura dhugaa qaban danda'anii soban. Gaa'ela keessatti soban. Jireenya keessatti soban. Gaa'ela keessatti soban. Lafa hojiitti soban. Dhaloonni dhugaa qaban dhugaaf jiraatu, dhugaaf wareegamu, dhugaaf adda ba'u. Dhugaa hidhadhaa. Mandara waan tolfamaan keessatti bu'e keessatti mo'uu kanatti dandeessu yoo dhugaa hidhattan. Dhugichi molma Waaqayyoo ta'ee barsiisa. Guyyaa hamaatti dhugaan si falti. Guyyaa muddamaatti dhugaan ati qabdu riqicha sii taati. Tarii dhugaa koo kaamame sirriidha. Dhugaa koo bade sirriidha. Dhugaa kootu awwaalame eeyyee namaan, eeyyee haalotaan, eeyyee diinan. Garuu guyyaa tokko sitti hima. Guyyaa muddamaatti dhugaan lama jirtu kaatee asan jiraame. Gubaa'ee kana gidduudha namaa bori waan barri kun otoo keessaan dhumin dhugaa keessii babbaasa. Hin jirtan dhugaa keessii baasa. Dhugaa nama biratti si jalaa dhokate. Dhugaa maatii biratti si jalaa dhokate. Dhugaa hiriyaa biratti si jalaa dhokate. Si mul'isa Yesuus. Warri dhugaa kabajan bu'amee jedhee. Wangeelli kan warra dhugaadhaan jiraatanii. Wangeelli kan sobduu miti. Sobduudhaan ta'u wangeelli. Fakkeessituudhaan ta'u wangeelli. Aca barbaadiidhaan ta'u wangeelli. Wangeelli warra dhugaaf jiraataniif ta'a. Warra dhugaan itti maxxananiif ta'a. Warra fakkeessuuf hin ta'u wangeelli. Warra aca barbaruun ta'u wangeelli. Warra ejju warra sagaagaluun ta'u wangeelli. Warra nama miidhuuf hin ta'u wangeelli. Warra gatii isaa kanfalee, warra isaa ajajame, warra sana ga'e barrayyuu dhugaan isaa hin baasan. Dhugaa hidhannaa. Dhugaa hidhannaa kotta. Dhaloota dhugaa qabu bubbeen baraaraasee gamin godhu. Dhaloota dhugaa qabu iddoo aarsaa raamtuun ari. Dhaloota dhugaa qabu mana waaqaa keessa hamtuun buqqisu. Namoota dhugaa qabani billaan morma isaanirra ogeeyyuu dhugaa kana hin ganani. Dhugaan kun baasee isaan mul'isa. So sinii kana dhugaan kun bara kana keessatti sirratti hamu. Hin jirtan sirratti hamu dhugaan. Mana keessa hamu dhugaan. Ila fudhadhu obboleettii koo obboleessa koo dhugaan sirratti hamu. Dhugaan si jiraachifti. Dhugaan si bareechiti. Dhugaan galgala kee tolchiti. Dhugaan nama guddaa si gooti. Dhugaan mana kee irratti haamooti. Yaa dhugaa jedhaayyaa. Dhaloota dhugaa qaban gateen beeku. Dhugaa gadi dhiisi. Dhugaa hidhadhu. Meeshaa manaa isa guddaadha dhugaan. Bara jiraattu keessatti laman bulattee sobi. Karaan ittiin darbattee dhugaan haguugi.
Takkan fakkeessee buleettee dhugaan gurguri. Baay'een namaa dhugaa gurgureera. Baay'een namaa dhugaa awwaaleera. Namni dhugaa awwaalee kabajame immoo hin jiru. Namni dhugaa dhoksee mul'ate hin jiru. Namni dhugaa xiqqeessee ulfaate hin jiru. Warra dhugaaf iddoo kennan garuu Waaqayyo mandara mul'anne keessaa baasee biyya warra jiraatoo keessatti agarsiiseera. Ela hadagatonia. Dhugaaf gadi buunan dhugaan ol si baasti. Dhugaaf gadi buutee kabajnaan dhugaa waltajjii si ilaatti. Dhugaan maleedhaa keessaa si baasti malee maleedhaatti si ajjeeftu. Ela ol kaas. Namooti as keessaa dhugaaf wareegamtan yoo jiraate tokko si haa ta'u. Dhugaaf du'i. Du'an oolan. Dhugaaf du'i. Nama si cinaatti garagalee ergaa guddaan. Du'an ooltu dhugaaf du'edhaan. Jedhin. Namni akkasiin hin jenne xalaataa keetti irraa siqe akkas jedhi du'an ooltu dhugaaf du'edhaan. Dhugaadhaaf. Dhugaadhaaf. Dhaloonni dhugaan harka jiru seexanni irraasu. Haalonni irraasan. Dhugaa hidhadhaa jedhe. Lakkoofsa 14 irraa argattu. Sabbataan akka nama mudhii hidhatutti maal godhaa? Hidhadhaa. Maanguddoonni achi siqan maal godhu mudhii? Dixxe godhanii hidhatu. Maaliif? Lafa dadhabanitti ittiin jabaatu. Akka hin dadhabneef isaan gargaara. Dhuguman isin dhaloonni dhugaan Fara'oon beektu dhugaan qabu warra dhugaa qaban adamse. Loltoonni isaa hundumtuu Waaqayyo maal godhe? Galaana awwaale. Warri dhugaan qabne awwaalamuuf jirti, baduuf jirti. Warri dhugaa qaban garuu lafatti awwaalaman keessa iyyuu barreetti ba'anii asan jira jedhan dhufeera. Karaa dheeraa deemuu barbaaddu taanaan lola kamiyyuu injifattanii dhugaa qabatta. Tarii abbaa faadha kee obboleessaaf jaarsa waldaaf raajii sobdee bira darbite. Dhugaa garuu yoo gatte dhugaan guyyaa tokko si gaafatti. Oromoon keenya karaan sobaan darban gala nama dhibdeedha. Har'a sobdee nyaattee buluu dandeessi. Har'a sobdee waaqeffattee galuu dandeessa. Guyyaa dhugaa las ba'e garuu lafa seentuu dabda. Dhugaa qabaannan biyya kam keessatti dhugaan sin ari'attu. Dhugaan iddoo sii kennaa deemti. Mee dhugumaan hawaa keessa yoo natti tole soo natti bades. Hanamma natti tolu dhugaatti miti dhugaadha. Isti warra ta'e dhuguma sinitti madee miti Yesuus ol kaas. Dhugaadhumaan eessa duukaa bulu. Hin fakkeessu yoo natti badeessisan dhiisu. Yoo natti toleessisan waaqessu. Haala kam keessattu yoo ilmeessoo gabbu'es ani Waaqayyoon keessuma sana nan amanadha warrettan. Isti haala mijataa keessatti duwwaa miti warrettan. Har'aa kaasee dhugichi si bareecha. Har'aa jalqabee dhugichi balbala sii bana. Mee dhugaan qabate gadi ni Israa'el ayyaana. Tokko gaafatti tolu duwwaa waaqessu. Gaafatti tolu. Gaafa haalli mijatuuf gaafa xinnoo uffata jijjiirratan isti utuu warra ta'e lafa naa kennaneedha. Maali? Keessa isaa dhugaa jiru odoo hin taane wayyaa koo laalaadha. Tokko jira. Dhaloonni dhugaa waaqessan garuu gaafa haalli mijates gaafa haalli mijannes gooftaadhuma isaanii wajjin jiru. Dhaloota baay'een ammoo otoo haalli mijanneef waldaa gadhiisanii badu. Waldaa gadhiisanii maatii gadhiisanii biyya gadhiisanii badu. Waaqayyo immoo dhugaadhaa dhugaaf hafuura waaqeffamaadha. Ol kaafadhaa. Gara xumuraatti fidaan jira. Hafuurri dhugaadhaan si geggeessu. Hafuurri nama dhugaa si godhu. Ila nama dhugaa somni keessa hin jirre jedhameera Yesuus. Hafuurri Kiristoos irra ture sirra haa buufatu. Ila nama dhugaa tos keessaa dhalataame. Nama dhugaa nama biyyi barbaadu ol kaas. Nama ollaan barbaadu nama firri barbaadu. Waaqayyo as keessaa nama akkasii si haa godhu. Nama dhugaa ta'e maqaa Yesuusiin. Nama si cinaa raasitti nama dhugaa ta'eedhaan. Nama dhugaa qabu ta'eedhaan. Waaqayyo warra dhugaa qaban barbaada. Warra dhugaa hidhatan barbaada. Lammaffaa qajeelummaadha. Qajeelummaa. Lakkoofsa 14. Dhugaan si bira raannan qajeelummaan si bira. Dandeessee daba namarratti yaadu. Namoonni waan qajeelaa godhan seexan isaan hin danda'u. Dhugaan jiraatan seexan hin kubbisu. Hamma olaaltaa waldaa kiristaanaa keessa qajeelummaa turrachaa dhufu. Qajeelaa kan taane hojii keenya miti. Isa qajeelaa ta'e Kiristoositti amanuudhaan qajeelota taane. Malee hundi keenya hamaa, garaan keenya hamaa, yaadi keenya hamaa, haasaan keenya hamaa. Qajeelummaa hidhadhaa jedha. Qajeelummaa lakkoofsa 14 irra jira. Dhugaadhaan mudhii keessa jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka madda sibiilaatti uffadhaa dhaabadhaa jedha.
qajeelummaa akka uffataatti kiristaanummaa irraa qajeelummaan dhimnaan mo'ameera. Kufaadha. Amma dur namatti qajeelaadha na dhagaa oonitti dubbadhe amaarraa goreettu amma sin nama. Garaa namaa jalliseera seetan. Miirri jalliseera. Biyyi lafaa jalliseera. Seexana injifachuu barbaadda taanaani qajeelummaa uffadhu jedha macaafni keenya. Meeshaan ittiin seexana injifattan qajeelummaa jedhama. Shugguxii caala. Bakka niikuleerii yoo buufne niikuleerii waliin gitu. Qajeelummaa akka madda sibiilaatti hidhadhaa uffadhaa. Sadaffaa wangeela nagaa jedha. Wangeela nagaa akka nama kophee kaawwateetti loltuun tokko kan ittiin beekamu waan harka isaa jiru, waan dhagna isaarra jiru, waan mudhii isaarra jiru, waan miila isaarra jiru isa kanaan madaalama. Loltuu bara kakuu moofaa olaaltan akka amma sitti kilaashii maal shugguxii minaamin jedhatan bara kakuu moofaa harkatti billaa baatu, harkatti immoo gaachana baatu, namni walumatti dhiyaatee wal lola ture. Mataatti waan kaawwatan jira, miilatti waan kaawwatan jira. Kanaaf caammaan loltuun beekama. Wayyaan loltuun beekama. Wayyaadhuma argee miti. Kanaaf akka wayyaatti, akka gaachanaatti, akka kopheetti jedha. Bakka kophee kan bu'e wangeela nagaadha. Wangeelli nu lallabnu wangeela maaliiti? Injirtan wangeela maaliiti? Isti harka keessa ol kaasaa wangeela nagaadhaame. Sabni rakkina keessa gaafa wangeela nagaa dhaga'u nagaa argata. Wangeelli nagaan lafa keenya biyya keenya ammayyuun barbaachisa. Wangeela lolaan qabnu wangeela nagaa malee. Wangeela mana namaa ijaaru malee wangeela mana namaa diiguun qabnu. Wangeela biyya ijaaru malee wangeela biyya diiguun qabnu. Wangeela nama bade barbaadu malee wangeela nama balleessuun qabnu. Wangeelli keenya waan inni diigoo jiraate masaraa seexanaa duwwaadha. Godoo xonqolaa duwwaadha. Harka kee ol kaasi. Godoo xonqolaa immoo nagaa si dhoowwe. Nagaa see booresse. Har'a wangeela ol kaaste mana keeti, safara keeti. Inni si lolu teessoodhaan agaragalu. Harka keessa raasaa wangeela nagaa nan lallaba jedha. Jadi dabaliti mee nama meeqan lallaba hoo carraa argate siif haalli isaa mijatu. Lafa hojii keetti lallabe, wangeela dhugaa lallabe, sagalee jireenyaa lallabe. Mee namoota 8 gubaa'ee kana gidduudha Waaqayyo waa yeroo isin irratti banuun arga. Harka keessa raasa wangeela nagaadha. Jari wangeela nagaadha. Mana nagaa dhabe, sammuu nagaa dhabe, hojii nagaa dhabe, mul'ata nagaa dhabe, heeyya tajaajila nagaa dhabe. Har'ayyuu inni nagaa laata. Nagaa labsaamee wangeela nagaati wangeelli keessa. Wangeela nagaa malee seexana mo'achuu hin dandeesse. Wangeela lama keessee Yesuus hin jettaati yella. Wangeela yeroo jennu wangeela akkanumatti kabarii isaa duwwaa qabannee miti. Keessa keenya sagalee Waaqaa keessa keenya isa jiru dubbanna. Isa si guuteen, isa si keessa jiruun seexana lolta. Kanaaf akkuma nyaanni manaa nyaannu dhagna keenya sabakkee kanaa akka kana jabeessu sagalee Waaqaa guyyaadhaa gara guyyaatti keessa keetti dhagaa barachaa dubbisaa deemta taanaan akka ati nagaa taatu si godha. Akka ati diina kee loltee mo'attu si godha. Seexana kan ittiin injifate gooftaa Yesuus sagalee isa keessa jiruun, ergaa isa keessa jiruun. Seexani si caala macaafa qulqulluu beeka. Hin dubbisas. Eessatti jettee xiqsiidhaan Yesuus hin gaafate. Xiqsii beeka seexan. Ati xiqsii 5 qabdaa inni xiqsii 5,000 qaba. Dhageessani? Ati xiqsii 3 beektaa inni miliyoona 3 beeka. Dhaqii of kuffisee achirraa of darbadhu ergamoota isaa si ramadaa kan jedhu caafameera jetteen caafameeraadhaan sitti dhufa. Hin beeka waan ta'eef caafamuusaa immoo ati caafameera jettee loltee kan ittiin ofirraa deebistu yoo caafaticha of keessaa qabaatte yoo dubbiste. Amma namoota baay'ee seexanni amantiirraa kaachisaa jira. Barsiisa sobaatiin. Barsiisi sobaa maddi isaa seexana bira. Wangeela 66 qabatanii dhufanii barsiisa sobaa irratti gadhiisu. Amma arginetti sirriidha hin fakkaatu. Barsiisa dogoggoraa, raajii dogoggoraa, wangeela jedhanii waan wangeelli hin jenne. Ittiin dhaloota gara kufaatitti qajeelan 7 kufa 7 ka'a jedhu. Kana jallisanii maal godhu si'a 7 yoo ejjite si'a 7 nuun kaataa jechuu isaatiin.
Kanaaf miti kan inni haasa'e. Hin jallisu. Hin dhugin kan jedhu hin caafamne. Dhugii kan jedhu caafameeyyuu garaa keef qoricha ta'a. Waynii xiqqeessi fudhadhu jedhu caafame. Kanaaf biiraa dhuguun sirriidha. No. Seexanni caafata beeku caafataa si dogoggorsiisa. Kanaaf wangeela nagaa isa of keessaa qabdu yoo hin beekne yoo hin dubbifne yoo ittiin jiraanne lolli seexanaa timirtiidhaan isin dhufa. Kaballaa duwwaan seenaa. Lolli seexanaa barsiisaan isin dhufa. Dhukkuba duwwaan seenaa. Kanaaf seexanni amantiirraa dargaggoon amantiirraa abbootiin akka jallatan kadhannaan waa'ee kadhannaa dogoggora barsiisa. Waa'ee ergaa dogoggora barsiisa. Waa'ee kennaa muudamaa, waa'ee kennaa ayyaana dogoggora kan barsiisaa oolan. Bara kana raajiin hin jiru, ergamaan hin jiru, Waaqayyo namatti hin dubbatu. Har'a bara kana dinqiin hin jiru jedhanii kan barsiisan jiru. Kana kan ittiin mo'uu dandeenyu yoo sagaleen Waaqaa si keessa jiraatu. Sagalee Waaqaan leenjii gaafadan hin leenjitu. Bara dhugoottu gaafadan hin barattani. Amma torbee sadaffaa guutere. Goottaa mee warri duuka buutu barattan. Koottaa sin barsiisdaannaan jettanam. Koottaa barumsa tajaajilaa fudhadhaa akka waan barattaniif hittanii. Na dhibeeni. Mee as keessa nama meeqa cuubamee nama meeqa duuka buutu barate waa'ee Kiristoos sirriitti beekee duukaa bu'e. Utuu nama qorannoo geggeessinee namni duuka buutu baratte nama 5 yookiin 10 yookiin 20. Taayiluu sinirra jiru. Fedhii qabna ammoo taayiluu barbaade namni hundu wangeela lallabuu barbaada jettu harka ol kaasaa otoo hin jedhin gaaftu hundi keessan. Garuu immoo sagalee Waaqayyo barachuu malee hin dandeessan. Kan lallabu kan baratedha. Kan duukaa bu'uu danda'u kan baratedha. Kanaaf bartuu koo godhaa barsiisaatii jedhe Gooftaan. Seexana yoo waa'ee isaa baratte malee mo'uu hin dandeessu. Seexannu eenyuudha? Waaqayyo eenyuudha? Kanan beektu taanaan rakkisaadha. Dhukkubni kee qoricha kan qabu yoo warra waa'ee dhukkubichaa baratanii beekan bira dhatte qofa furmaata argata. Akkamsi godha si jedha doktoriin. Mataan dhukkubaa dugda na kutaa harka koo miila koo jetta. Isheen kun dhukkubishii dhukkuba akkanaatti taayifoosiidha, taayifoodiidha, maalidha jedhu qoricha isheen sitti fidu. Sirraa qatte. Waan barateef si yaada. Yoo baratte malee seexana diina kee eessan akka si lolu hin beektu. Seexanni lafa ciisichaatti sin dhufa nagaa bultee siin jedha. Akkam nagaatti ooltee siin jedha. Yoo sagalee Waaqayyo si keessa hin jiru ta'e sirratti mo'uu barbaada. Sinii kadhu mana kee qilleensi daammanaan ulfinaa dubbiin Waaqayyo olaa guutu. Ilaa ol kaasee sin eebbisa. Akka badhaadhummaa ayyaana isaatti jedha. Dubbiin Waaqayyo sinitti haa guutu jedha. Dhaloota dubbiin Waaqaa keessa jiru gadi deebisin bubbeen fudhatee deemu, rakkinni fudhatee deemu, jechi namaa iddoodhaan sochoosu, rakkinni biyyumni dhibeen iddoodhaan sochoosu, humni dubbii Waaqayyo lamee ga'aa seenu har'a. Laala dhaloota dubbii Waaqayyo akka gaariitti keessa jiru nama karaa bakkeetti bade nagarra. Dhaloota dubbii Waaqaa keessa hin jirre immoo laala bubbeen fuudhee deemaa jira. Bubbeen callaarraa maan godhu galabaa barbaada. Homtuu si keessa hin jiru taanaan dhuguma sitti hima bara wayii bicha mul'atta isaan booda ulfaataadha. Seexanatu nu lola waan ta'eef. Bubbeen hin kaa galaanni hin dhufa yoo humna hin qabdu ta'e sagalee Waaqa si keessa hin jiru taanaan hin kufta. Dhukkuba si kuffisaa, hiyyumni si kuffisaa, jechi si kuffisaa, foon si kuffisaa, dhugaatiin si kuffisaa waanuma hunda keessatti kufaa taata. Kufaa. Seexanni kaayyoo isaa inni guddaan ofii kufee si kuffisuudha. Kuftee namni akka quba sitti qabudha. Ol kaasi lola seexanaati kun. Hin kuftu utuu mana abbaa kee keessatti ol kaasi. Har'a jabaa ofitti bakkaatta. Boru garuu inni karaa hin beekne si kuffisuu barbaada. Warri si naannaan sun sin argatinaamee. Lohodagas kela hadibai. Siman kada dursee otoo kufiin utuun badin ol kaasi. Inni akkaataa amantiirraa kuftu akkaataa jireenya keessaa baatu halkanii guyyaa si kuffisuuf hin oolu. Waraanamu! Meeqa lolee kuffise seetan. Kanaan wangeelaan jiraadha. Inni arfaffaa isa dhumaa sinitti hima amantiidha. Amantiin karaa itti Waaqa wajjin wal arginudha. Barsiisa bal'aadha. Amantiin guyyaa daqiiqaa 5 gidduutti anan ibsee xumuru miti guddaadha. Amantii yoo jiraatedha kan Waaqayyo wal arginu. Amantii yoo jiraatedha kan Waaqayyo wal gammachiisuu dandeenya. Namoonni keenya amantii waan hin qabneef fayyinni nuun dhufu. Amantii waan hin qabneef mo'icha hin argatu.
amantii waan hin qabneef lafa abjoonnotuun ga'ee nafa. Amantiin paaworii guddaa, riqicha guddaa, dindila waaqaaf nama walitti fidu amantii jedhama. Fakkeenyaaf as boowwaa jira, achi gama ce'uun barbaada, inni achi as ce'uu barbaada. Jidduu kana riqaan jiru, dindilli jiru amantii jedhama. Amantii malee waaqa wajjin wal arguun hin danda'amu. Ilaa isinittan hima, seexana mo'uu barbaaddu amantii. Akka gaachanaatti fakkeenya fudhate Phaawulos garuu. Gaachanni seera lolaa keessatti iddoo olaanaa qaba bara kakuu moofasanii jedheera. Akka sanatti wal bukkee qabe waan namootaa galuun caafi. Hamma loltuun tokko maaliif xiyyitii ofirraa dhowwu? Maaliif? Jira falli isaa baqachuu qofa. Yookiin xinqolaa faa kudhaama faa jedhan hin beeku nammas. Isaan dhuguma xiyyitiin namarraa gorata waa I don't know. Akka gaachanaatti gaachanni maal godha? Waan namatti dhufu maal godha? Ofirra akkaatti qolattu si godha. Amantii sirra jira taanaani wanti sirra bu'u kamiyyuu sirratti milkaa'u. Amantii sirraa rukutu. Yoo amantii si keessa jiraate manattis kadhatteeruma fayyitamu. Biyya jijjiirtee waldaa jijjiirtee fayyitu amantii si keessa jiraannan Waaqayyo gadi sii bu'a. Sirri dalagaa amantii si keessa jiraannan gaafa dubbiin Waaqayyo lallabamu nan fayya gaafa jettu irma fayyita. Gaafa naa kadhatamu nan fayyannaa irma fayyita. Ol kaasime hamma namni buddeen hin dhabne jiru wayyaan dhabne ol gaafadhu amantii dhabe humna amantii guddaan garaa kee asheenu. Sinii gaddu hafuura amantii shaalaa boodhaan yaas. Fixaan jira ol kaafadhu hafuura amantii. Yoo amantii ta'e malee jiraachuu Waaqaa sitti hin beekamu. Yoo amantiidhaan ta'e malee fayyinni kee sirraa fagaata sitti hin dhiyaatu. Yoo amantiidhaan ta'e malee gaaroof fuulduraa kaasuu hin dandeessu. Galgalli kun galgalatti amantii guddaan guutattu sii baata. Amantii qabadhu maqaa Yesuusiin. Gooftaan Yesuus seexanni amantii keessan balleessuuf dhufeera. Ani garuu akka amantiin keessan hin banneef isinii kadhadheera jedhe bartootaan. Seexanni maal balleessuu barbaada? Amantii. Amantii duwwa. Hin faarfatta amantiin qabdu. Waldaa dhufta amantiin qabdu. Sii kadhatama amantiin qabdu. Lakka xeenxeen bara kanaa yituu duwwaa ta'a. Amantiin kan jedhamu homaa huubinu keessa jiru. Kanatti fayyina Waaqayyoon fagoo jirra. Kennaa Waaqayyoo wajjin utuu wal argatin jirra. Afaan haaraa utuu hawwiinuu barri nu alaa dhumaa jira. Amantiidhaan ittiin dhiyaannu bakka. Nuun dhifne. Amantii malee wanti Waaqayyo wajjin walitti nu fidu hin jiru. Hin amantaa namaan jedha Gooftaan. Akkan kana gochuu danda'u namantaa. Eeyyee nan amana. Akka amantii keessiifa ta'u. Hammati jiraatte amma amante. Hammati fayyite amma amante. Hin amantu taanaan Waaqayyo sin gargaaru. Hin amanta taanaan hin gargaaramta. Kanuma bakka iccitiin milkaa'u beente. Amanuu jedhamu keessa jira. Maaliif amaluun fayyu? Maaliif amaluun hin jijjiiramu? Namanu bakka. Wantaati amantee fudhatteetu sirratti dhiibbaa uumu. Amantiin nama keessaa gadi xiqqaachaa dhumaa waan dhufeef amma namni kophaa isaa muka ta'ee dhaabataa. Dhuguma isinitti hima. Kanaaf amantee akka gaachanaatti fudhaa. Amantiin da'oo amanaati. Gaachana amanaati. Yoo amantiin qabdan ta'e dhukkubarraa naftan, lola seexanaarraa naftan, jecha namaarraa naftan, bararraa naftan hin kuftu mo'amtanii jechuudha. Kanaaf amantiitti jabaadhaa jedha. Hamma dhuguma namni amantiitti isaatti jabaadhaaf akka Isxifaanos. Isxifaanos amantii isaatiif wareegame. Batalee goota amantii jedhama jaan. Ati goota maaliiti? Goota maaliiti? Goota oduuti. Goota bunaa, goota munca'oo. Goota maaliiti? Isxifaanos garuu amantii isaatti goota. Jaba! Utuu lallabaa jiru samii banan. Lallaba samii bane keessa lallaba Isxifaanos. Iyya sabbasee yaalle utuu lallabaa jiru takaffate sama. Itti lallaba uumamaa taasi itti lallabaa utuma lallabaa jiru fuulli isaa jedhee akka ergamaa Waaqaa ta'edha. Hin jijjiirame lallaba amantiiti. Lallaba amantiin nama fayyisa. Lallaba kadhannaa amantiin nama fayyisa. Faarfannaa amantiin nama geeddara. Amantiin hin taane taane hundumtuu oduu ta'a. Amantiidhaan kadhadhu, amantii faarsadhu, amantii waaqessa. Gaaf sana Waaqayyo si hiika.
akkas mirga abbaatti Yesuus hin arge nan arga jedhe. Warra amantii qaban hin argu, warra amantii hin qabne hin argan. Garaagarummaan isaa kana. Ilaame ol kaase. Warra amantii qaban rakkina keessa ta'anii ulfina argu, qorumsa keessa ta'anii guddina argu. Har'a maqaa Yesuusin hafuurri amantii sii baalaa ta'u. Iyyuma keessa ta'anii quufaa argu. Roorra hadiyaa utuu dhukkubsataa jedhanii akka fayyan itti dhaga'ama. Waaqayyo ija kee haa banu galgala kana. Maal goona immoo dandeenyu lallabna. Ol kaafadhume humni amantii sii baalaa ta'u. Ameen. Maaltu nutti irra ta'u jedhee ilaalu amantii hin qabnu dhugaa waaqa. Naanuma geera irra foqqorra malee amantii hin jedhamu jiru. Amantii jechuun ol kaasanii ameen jechuu miti. Sagalee furdaa boy seexaan jechuudha. Kanumatti namaa kennama gooftaa biraa. Nu guddisennaan hin qabdanii yeree. Amantii argataa laata. Nama amantii herreegni gooftaan. Nama birrii qabu argataa laata. Nama mana qabu argataa laata. Nama haadha manaa qabu argataa laata. Nama waldaa qabu argataa laata hin jenne. Nama amantii argataa laata. Namni amma maalitti dadhabe ottan amantii. Amantiin qabu. Irraa jamaaf hin amanu. Amma dhuguman ta'a jedha. Hin kadhatamaaf hin amanu. Akka namitti bara Elsaayi. Boru waan haarattaa jennaan hin amanu jette. Akka Toomaas. Pheenxeen ammaa Toomaasuma ta'an. Argu malee namanu jedhe Toomaas. Pheenxeen ammaas argu malee namanu jedha. Amanuun immoo dhaga'uudhaan jedha macaan. Toomaas taanee qixxoofne. Yesuus otoo nan argi godhi na amanan akkamaa gammadanedha. Nu amma hin amanu waan ni du'aa kaasa. Haaraan amanu oon arge malee. Waan ni cabaa fayyisa. Eeyyee sirriidhaan fayyisa oon arge malee. Du'aa ka'ee dhannaan haaraan amanu yoon dhaqee qabadhe malee. Hamma nus baay'een keenya yoo dhuguma raajii ta'e waraqaan barreeffadhe kana nattaa himu jedheef dhufa walda. Waan boorsaa keessaa sooftii qabu yoo latti hime dhuguma inni raajii dha. Raajummaan isaa kanaan hin madaalamu. Amantii dhabuu keenyatu mul'ata malee. Ana waan narratti dubbata warra jedhanii akkanumatti qophaa'an. Waaqayyo karaa sagalee isaa karaa faarfannaatti baasaa ture. Arras warra amantiidhaan deeman Waaqayyo wal arganii waldaadha ba'an. Ol kaasi humna amantii har'a laphee kee irratti haamo waamee fayyina jedhe. Fayyina kee eeggadhu. Fayyuu kee raawwattee mirkaneeffattee dhugumaan fayyeera. Fayyina akka gonfuu sibiilatti kaawwadhaa. Fayyina keessan eeggadhaa. Hafuurri keessan fayyeera. Lubbuun keessan fayyiteetti. Fayyina kana sirriitti eeggadhaa. Foon keessanis eeggadhaa. Amma fayyina fooniin eeggattan taanaani. Amma halkan waan torbee lama sadi bule yoo nyaatte garaa jiniin asitti kaaganaa si raajii rakkifta. Halkan qullaa goodaa kee bultee qorri dhufee sitti galaa garaan si afuufamaa. Nagaarta. Ciniinna si jalqaba du'eekaa ergaa diinaati maal. Eeggadhu fayyaa foon kee. Ajoofteen deebiin ni qabu. Dhugumaan. Waan ofii keetii gochuu qabdu gootee gochuu qabda. Kanaan ala ofii kee of gattee seexana maqaan nahi. Seexanni fooniin tola jechuu koo miti. Jajjabeessuu miti gaarummaa isaa lallabuu koo miti. Mee danfisiite ofirratti akka fayyaa baatu laalla. Danfarraa kan of eegusi. Mee galii balbala cal jedhi baniitii ol galii rafe waan hunaa cufa jedhi. Hin danda'amaa? Hin danda'amu. Fayyaa foon keetii eeggadhu. Ana fuura keetis eeggadhu deebitee fuuran hin xuraayin. Afoon keessa raajii sii deemu. Jaarsi waldaa sii deemu. Baatii warra abboleessi firrii sii deemu. Eeggadhu hafuurri kee akka turoof. Eeggadhu yaadii kee akka turoof. Of eeggadhu fayyaa kee. Dhagna kee eeggadhu. Qaama kee eeggadhu. Pheenxee yoo urgoofte gaariidha. Dhageessani? Maaloo bishaanoo guuteera. Dhuguma waan baay'ee jira waldaa kiristaanaa keessa. Amma qofaanis gidduudha nama meeqa qabee jira. Rakkoon qofaa qulqullinuma qaamarraa dhufuu danda'a. Safara. Qofaan nu qaba. Qofaa utuu bakka inni na qabu dafee beeke maalan gochuun qaba. Eeggachuun qaba. Lafa ajaa ooltanii bultanii qofaan nan qabachuun soba. Qofaadhaaf immoo ganaa waaqa salleessisaa. Naa kadhadhaa jedhaan amma namni waa'ee qofaa irratti kadhatu hin jiru. Garoon akka qofaa tokko qofaan hin jaallessa.
Intu fanna dhukkuba xiqqoodha waan ta'eef shaayii faatti naqnan. Amma shaayiidhaan of guggubdu dura utoo of eeggatteetta ta'e silaa amma ta'e jijjiiramni jira. Fayyina akka gonfoo sibiilatti bakka. Fayyina keessa waaqarraa gooftaa biraa sirriitti yeroo hundumaa fuula keessa fayyaa ta'uusaa araaran mirkaneessa sagalee waaqan mirkaneessa. Ani fayyaadha ganama ganama bakka waan ispoortiidhaan si dhiisu jira. Dhukkubni tokko tokko ispoortii jaalata. Dhageessanii ispoortii hojjennaan kaatee sosochoonan si dhiisi. Taa'aa oolta taanaan kulaalitti nu si dhukkubu. Gad jettee ol jettee cheekaappuu gochuu danda'u sirree. Mee dhugaa waaqa ganama amma galgalattotaas taa'aa oolte si dhukkubu. Adooddee kaata bakka. Ispoortii hojjechuun gaariidha. Harki kun qilxibiitti lutti akka dacha'u kan godhe koo yoo socho'e malee dhukkubsattaa dheetu sosochoosi. Socho'e hojii hojjedhu. Achuma dhaabachaa oolta taanaan dhiibbaa qaba. Socho'i. Kanaaf lola seexanaa keessumaa karaa fayyaan dhufa. Hafuura kee faalaa, foon kee xureessaa, zaamboo dammoo lubbuudhaan bara baraan akka gooftarraa adda baatutti si lola. Eeggadhaa isheedhumaan isinitti hima. Sagalee Waaqayyoo. Sagalee Waaqayyoo. Sagalee Waaqayyoo jiraataan humna hojjetu of keessaa qaba. Hinduu hundulloomu hin dadhabu. Wanti tokkollee jalaan miliqu. Kuni kumaandoo sodaatu. Maarshaal isa jedhani sodaatu. Mootota sodaatu. Ati raajiidhan jedhu. Ati paasteriidhan jedhu. Ati xiqqaadha guddaadhan jedhu. Wangeel isa balleessatti likkii. Isa tolchetti sirriidha jabaaddoodha. Hin ifata, hin sirreessaa, hin cimsa. Dhageessanii? Wangeela Waaqayyoo kana, sagalee Waaqayyoo kanaaf dhaloonni iddoo hin qabne mo'amaadha. Isa dhumaa isinitti maadha. Dhaloonni wangeelaaf iddoo hin qabne. Dhaloonni sagalee Waaqayyoon dhaga'u jedhu mo'amaa isaatu jira. Nama mo'amaatu akkas jedha. Sagalee Waaqayyoo malee jireenyi keenya gatii hin qabu, hiika hin qabu. Sagalee Waaqayyoo hafuura qulqulluu biraa akka billaatti fudhaadha. Meeshaa jaba bakka kilaashii dhukaasaa kan bu'u. Dhukaasa. Seexana irratti dhukaasa. Bara sana billaan waan miidhu bakka bu'a. Waan ittiin asii gadi kuttuu bakka bu'a. Har'a immoo xiyyitii bakka bu'a. Beektu? Isa dhukaasa sana. Isa keessaa ba'ee nama ajjeesu. Seexana diina keenya dhukkuba haa ta'u. Waan kam kan ittiin ofirraa lolleemuun sagalee Waaqayyooti. Isti warri dhagaa turtan fixeeraanoo. Hin qabattu sagalee Waaqaa. Hin fudhattu. Elaagaa eessan argadha meeshaa kanaa warrettanii namni lafa jala dhufee isinitti gurguru jiru. Isaan odeessaa oolte kana eessan argadha ottan hafuura qulqulluu wajjin walii galuudha. Eessan fudhadhaa warra jedhaniif meeshaan kun nasaa hirama hafuura qulqulluu bira. Kontirobaandii ta'een daldalamu. Meeshaan kun garaa qulqulluudhaan warra hafuura qulqulluu fuulduratti gad of deebisee laatamu. Isti warri fudhachuu barbaadda. Sanan ta'uu taanaan nama taraadhaan kennu gooftaan. Nama laggaamanyaadhaan kennu. Nama iddoo argitetti waa irraa fuutee gattutti hin laatu. Ol kaafatu isiniif hanqadha. Galgala kana humni amantii, humni dhugaa, humni fayyinaa, humni wangeelaa, hafuura qulqulluu biraa sirratti gadaa dhiibamu. Ameen, 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 ameen. Merka keessan ol kaasaa hafuura qulqulluu jedhana dhugaa. Jari hafuura qulqulluu jedhaa. Meeshaa olaanaa kenni jedhaa. Siniif haa kennu gooftaa. Galateeffadhaa Waaqayyoodha. Raajii biraan argattan raajiin akka hafuura qulqulluu sinii Waaqayyo kennu siniin kadhachuu danda'a. Raajiin hafuura qulqulluun kennu hafuura qulqulluu kan kennu ol jira. Hafuurri qulqulluun gaafa sirra dhufu immoo sii kenna waan barbaachisu kana. Kanaaf amma namni hundumtuu hafuura qulqulluu wajjin walii galuu qaba. Hafuura qulqulluu dheebochuu qaba. Hafuura qulqulluu wajjin haasa'uu qaba. Wal jedhanii naaf annee kadhan. Kadhannaa bal'inaa waan